Kaleessa Premier League Englandin torbi jaffaadhaan taphoonni torba taphatamaniiti kan jiranu. Rodri malee kan taphate Manchester City kaleessa gara Newcastle imaluudhaan goolii tokko qixaan xumureetii kan inni deebi'e. Arsenal dirree isaa irrattiin 4-2 Leicester City kan inni injifate. Chelsea 4-2 Brighton and Hove Albion moo'eeti kan jiru. Wolverhampton Wanderers dirree ofirratti Liverpool 2-1 kan mo'ame. Kaleessa taphoota ciccimoo gaggeeffaman keessaati kan nuti argannu. St James Park'tti Newcastle United Manchester City waliin taphachuudhaan kaleessa goolii tokko qixaan kan inni xumure. Josko Gvardiol daqiiqaa 35 irrattiin Manchester City dursa qabachiiseet kan ture. Ta'u malee Anthony Gordon daqiiqaa 58 penalitiidhaan Newcastle goolii galchuudhaan taphichi tokko qixaan xumurameet kan jiru. Manchester Cityin barana Rodri miidhamaa yeroo dhabuttiin akka inni shaampiyoonummaa isaallee yaaddoo keessa seenuutti danda'u kaafamaati kan ture. Rodri jechuun taphataa baay'ee murteessaa sarara gidduu akkasumallee taphattoota sarara fuulduraa fi sarara ittisaa akka isaan wal utubaniitti deeman gargaaruudhaan gahee olaanaa baatudha. Goolii galchuu irratti illee taphataa hin hamatamnedha. Taphataan kun sarara gidduurraa ka'uudhaan gooliiwwan fageenyarraa rukutuudhaan galchuun taphataa beeknudha. Taphataan kun miidhamuudhaan bara kana waggaa guutuu dorgommii irrattiin akka inni hin deebine kan himameeti jiru. Kanaan wal qabatee Manchester Cityin rakkachuutti ni danda'a. Taphattoonni inni waliin qindeessullee bakka Rodri kana uwwisuutti dhabuu danda'u jedhamaati kan ture. Pep Guardiolaan dorgommichaan dura Rodriin taphataa bakka buusuudhaaf ulfaatu yaada jedhu kennaniif kan isaan jiranu. Kaleessa taphattoota lama waliin qindeessanii bakka kanattiin fayyadamuudhaaf yaalii taasisaniiti kan isaan jiranu. Bakka kanarrattiin taphattoonni isaan galchan Matteo Kovacic akkasumallee Rico Lewis qindoominni isaan mul'isan akka Rodri sanattiin akka isaan hin gammachiifne taphaan booda miidiyaaleen adda addaa qabatanii ba'aniit kan jiranu. Manchester Cityin taphoota lama walitti aansuudhaan qixa baheeti kan jiru. Barana shaampiyoonummaa isaa yeroo 5ffaadhaaf itti fufsiisamuun fufsiisu kan jiru shakkii keessa kan inni jiru. Keessumattuu tapha kaleessaa kanaan Newcastle garee cimaadha. Dirree isaati irratti taphoota 13 darban hin mo'atamne. Premier Leagueedhaan taphoota 13 St James Park'tti mo'amee hin beeku. Gareen kun bara kanalleen taphoota liigichaa keessaa tokko qofa mo'ame Newcastle. Haa ta'uti gareen Pep Guardiola akkuma tuukaafte bara kana Rodriin taphoota bara kanaa keessaa daqiiqaa 20 qofa kan inni taphate. Haa ta'uti taphoota ciccimoo irratti qoramuu akka danda'u, taphataan kun garaagarummaa uumuu akka danda'u, taphoota gidduu irratti madaala gareedhaa eeguudha. Eegaa gondoo gara kaleessa anka durii taphataa dhiibbaa uumuu ta'uu hin dandeenye. Keessumattuu sarara gidduutti kubbaa daddabarsee gara fuulduraatti hamma tokko tariiti qindoominni kan Rico Lewis fi akkasumas Matteo Kovacic hamma tokko fooyyee isaan turanii Newcastle carraawwan argate boqonnaa duraa yoo osoo goolii galchite Manchester City illee injifatee bahuudhaaf carraa qaba ture jechuun ni danda'ama. Tapha kaleessaa kanaan tariiti goolii eegdonni kilaboota lamaanuu fooyyee kan isaan turanii kan Newcastle akkasumas immoo Ederson Moray kan Manchester City gooliiwwan taphattoota Newcastle jala inni ittiin qolee baasen Manchester City kaleessa mo'atamuurraa oole jechuun ni danda'ama. Gvardiol taphataa sarara ittisaa kun maallaqa guddaadhaan kan inni Manchester Cityidhaaf dhufe. Guardiola illee kaleessa jajaniiru. Yoo danda'ame iddoo Rodri illee siksine taphataan kun taphatu ni danda'a yaada jedhudha kan isaan dubbatanii. Hamma tokko garuu fooyyee akka ture dubbatee ture yaadni kan Rico Lewis fi Matteo Kovacic. Kanas ta'ee garuu Manchester City taphoota 3 kan Champions League dabalatee taphoota 3 darban hin mo'anne. Gareewwan ciccimaa Inter Milan, Arsenal amma immoo Newcastle waliin gareewwan jajjaboo waliin gaafa Rodri malee taphatu Manchester City injifachuudhaaf rakkachuusaa kan danda'u irratti mirkaneessee kaleessas kanuma kan inni mul'ate. Dhibbeentaa taphaa akkuma beekamu Manchester City to'atee taphateera. Kubbaa yaaluudhaan illee dhibbeentaa gara kubbaa kallattii sirrii ta'e 6 gara gooliitti yaaleera Manchester City jechuudha. Newcastle garuu kubbaawwan qarqara lamaan irraa akkaataa isaan kaleessumaa Jacob Murphy faan kubbaawwan qabatanii Joeltiin faan kubbaawwan qabatee gara fuulduraatti ittiin fiigaa ture. Taphattoota Manchester City muddamsiisaa kan isaan turanii garuu Eddie Howe goolii itti galchuu irratti yookaan immoo carraa argatan fayyadamuu irratti taphattoonni isaanii boqonnaa dura hanqina qabantu Manchester City qabxii tokko fudhatee James Park akka deebi'u isa gargaare malee kaleessa inumaayyuu Manchester City mo'amuu carraa qaba. Bernardo Silva illee yaaliin gara daqiiqaa xumuraatti irratti
injifachuu Manchester Cityin yaalaa turan kan Erling Haaland goolii eegan Newcastle jalaa qolee Manchester City egaa mo'amuus baatu garuu dursummaan liigichaa Liverpool irraa fudhatameera amma kaleessa kana booda kan jedhu Gaardiolaan mala maltee isaanii yookaan immoo jijjiirraa amajjii hamma ga'utti rakkachuu akka danda'an kan irratti mul'atedha ifatti kaleessa. Newcastle taphoota Premier League ja'an darban keessaa tokko qofa kan mo'ame kaleessa Alexander Isak dhabuudhaan dorgommii kanarratti kan inni hirmaate. Manchester City ammoo taphoota jalqabaa arfan injifannoo dhibbaan erga maleen booda taphoota lamaan darban Arsenal waliin goolii 2 qixa kaleessa immoo Newcastle waliin goolii 1 qixaan xumuree jira. Tapha Rodriin jiru Premier League England 52 irratti Manchester City ni mo'amne kun taphataan kun hagam kilabichaan murteessaa akka ta'e kan namatti agarsiisudha. Tapha biraatiin kaleessa Fly Emirates Arsenal 4-2 Leicester City injifatee jira. Gabriel Martinelliin daqiiqaa 20ffaatti Lisandro Trossard daqiiqaa 45 xumurame daqiiqaa dabalataa tokkoffaa irratti goolii galchee 2-0dhaan dursaatti kan inni boqonnaa bahee boqonnaadhaan deebii James Justin daqiiqaa 47ffaa fi 63ffaatti goolii 2 galchuudhaan Arsenal dhiibbaa keessa galcheetii kan ture hanga daqiiqaa 90ttis goolii 2 qixaan kilaboonni lamaan kan fullaanii haa ta'u malee Wilfred Ndidiin daqiiqaa 94ffaa irratti garee ofirratti Havertz ammoo daqiiqaa 99ffaa irratti goolii Arsenaliif galcheen Arsenal 4-2 injifateet kan jiru haa ta'u malee Arsenal dhiibbaa keessa seenee tapha kana kan inni injifate Arsenal injifachuu isaatiin Manchester City waliin qabxii isaa 14 gaachuudhaan wal qixxaatee jira. Dursaa liigichaa kan ta'e Liverpooliin qabxii tokko qofaadhaan caalamuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti kan argamu. Tapha kaleessaatiin yeroo 30 gara gooliitti yaalii taasiseet kan jiru Arsenal yeroo 14 on target yookiin kallattii sirrii kan eeggateedha. 14 ammoo rukuttaa rogaarraa yaalaniiti jiru daqiiqaa 90 keessatti kun olaantummaa taphaa Arsenal mul'iseera kan namatti agarsiisu. Haa ta'u malee goolii eegaan Leicester City Hermansen kaleessa taphattoonni Arsenal akka gooliin galchineef hanga daqiiqaa xumuraattiin ittisaatti kan inni ture taphataan kuni ga'umsi inni mul'ise jajamuu kan danda'udha jechuu dandeenya. Keessumattuu goolii eegaan kun Leicester City goolii kana olillee akka irratti hin galle qabee ba'e jechuun ni danda'ama. Haa ta'uti Leicester City boqonnaa dura kilaba sadarkaa Arsenalitti morkachuu danda'u hin fakkaatu ture. Baay'ee caalee ture Arsenal boqonnaa dura Leicester City dogongoroota uumaa turan taphattoonni isaanii boqonnaa dura gooliin 2 irratti galee 2-0dhaan Arsenal dursaa ture. Boqonnaa booda garuu deebi'anii akkaataan isaan garee kana of fooyyessaniitti deebi'anii adda ture jechuun ni danda'ama. Leicester City bara kana tapha tokkollee injifatee hin beeku liigichaan ga'uun isaa baay'ee gadi bu'aadha jechuun ni danda'ama. Gareen kun haa ta'uti boqonnaa booda goolii 2 keessumattuu James Justin galcheen kan isaan ittiin qixxaatanii Arsenal baay'ee muddabsite. Sana booda Arsenal waan rifate wayii fakkaataa ture. Gareen kun ittisa irratti garee baay'ee cimaa ta'e akka ifatti kan inni ittiin mul'ise bara kana. Haa ta'uti gara fuulduraatti akka kilaba waancaa morkatu tokkotti garee kana kan kaleessa sadarkaa Leicester City waliin morkate gaafa laaltu daqiiqawwan xumuraati irratti of dagannaa fi tariitii dogongoroota taphattoonni Leicester City garee ofiitti irratti galchuu akkasuma immoo dhiibbaa keessa seenuu gara daqiiqaa xumuraa san irratti goolii lammataa kana daqiiqaa xumuraati irratti argatanii tarii Arsenal kalee numaayyuu Leicester City qeesaa irratti salphinaa oole jechuun ni danda'ama. Leicester City sadarkaa sanitti morkatuu hin dandeenye. Gama biraatiin Arsenal sadarkaa daqiiqawwan xumuraati irratti hamma daqiiqan sekandiin abbaan murtee piriimbii afuufutti goolii galchuudhaaf garuu kaka'umsa qabu gama taphattootatiin kan irratti mul'ate ta'uun kan isatti agarsiisa. Keessumattuu Leandro Trossard taphataan kun kana dura Mikel Arteetaan daqiiqaa 60 booda jijjiiranii baasu yookaan daqiiqaa 60 booda jijjiiranii galchu kaleessa garuu dirree keessa tursiisanii taphataan kun milkeesseera jechuun ni danda'ama. Arsenal 4-2 injifatee ba'eera. Mikel Arteetaan mataan isaa gooliin lamaan gara xumuraatti galte amanuun na rakkisa yaada jedhudha. Baay'ee gammadanii kan isaan ittiin dubbatanii. Taphattoonni akka Raheem Sterling jijjiiramanii seenanii amma tokko sochii taphaa gama Arsenalitti deebisuudhaaf yaaliin taasisan fooyyeedha kan inni ture. Kanas ta'e garuu Arsenal egaa osoo hin mo'atamin injifannoo illee galmeessuu walitti fufee galmeessuu waatu kaleessa injifatee Manchester City qixa bahuudhaan qabxiidhaan qixxaate ammas morkattummaa waancaa keessa garee cimaa ta'uusaa kan ittiin mirkaneessedha. Arsenal yoo dhuguma waancaa fudhachuu barbaade bara kanaadha kan inni fudhachuutii qabu. Sababni isaa waggoottan lamaan darbanittiin Arsenal eessa ture kan jiru ilaaluun ni danda'ama. Carraa wanti faanan turre malee Arsenal bara darbee waancaa argachuudhaaf carraa inni qabu olaanaadha. Gara xumuraa irratti osoo tapha tokko mo'atamuudhaa baatee bara darbe Manchester City qofarraa kan laallootee qabxii 4 argatee kilaba xumureedha. Waggoottan lamaan darbettiin kilabiin sadarkaa lammaffaadhaan xumure kun bara kana gara sadarkaa tokkoffaattiin dhufuudhaaf kan inni caalmaattiin hojjechuu yerootti qabudha. Haa ta'u malee jalqabbiin Arsenal bara kanaa
akka bara darbee sana onnee guutuudhaan taphoota hedduu injifachuudhaaf kan mul'ate miti. Torbee darbees ittisa cimaa Mikel Arteetaan hundeessaniin Manchester Cityidhaan osoo mo'amin kan inni ba'e inumaayyuu hanga daqiiqaa xumuraattiin injifachuudhaaf itti ka'e. Booda irrattiin kan mo'ame bara kana Arsenaal irraa waan guddaadha kan eegamu. Kaleessa Stamford Bridge'ttiin Chelsea 4-2 Brighton and Hove Albion injifatee jira. Cole Palmer daqiiqaawwan 45 jalqabaa keessattiin gooliiwwan afur galchuudhaan taphataa Premier League England jalqabaa ta'eet kan jiru. Daqiiqaa 20 gidduuttiin goolii afur kan inni galche kaleessa. Cole Palmer taphataa Premier League England jalqabaa taphoota boqonnaadhaan duraa irratti gooliiwwan afur galche ta'uudhaan pookarii hojjete ta'eet kan jiru. Kanaan alatti peenaalitiiwwan 10 walitti aansuudhaan Chelseadhaaf rukute kurnanuu galchuudhaan taphataan kun dirreedhaa ba'eet kan jiru. Ruuter akkasumallee Baaleebaan gooliiwwan lamaan Brightonif galchaniit kan jiranu. Liverpool dirree ofiitiin alattiin imaluudhaan Wolverhampton Wanderers 2-1 injifateet kan deebe. Konaateef Mohamed Salaan gooliiwwan galchaniit kan jiran. Gareen Arne Slot garee cimaa ta'uu isaa jalqabumarraa kan itti mul'ise. Dogongoraan Nottingham Forestiin 1-0dhaan mo'atamanii maleedha. Champions League ruphatiin injifatee deebi'eera. Premier League Englandin taphoota 5 mo'achuudhaan kilaba qabxii 15 Premier League England kana dursuu eegaleedha. Kaleessa Wolves waliin taphatee dirreedhaan ala deeme goolii Ibrahima Konaatee fi Mohamed Salah peenaalitiidhaan galchan 2-1 deebuudhaan Premier League England qabxii 15 dursuu eegaleera. Arne Slot gareen isaanii taphattoonni teessoorra jiran yoo jijjiiramanii jiran Cody Gakpo akkasumas Darwin Nunes Thiago Jota darbee jijjiiramee yoo taphattoota garaagarummaa uumuu danda'an kan irratti qabudha. Keessumattuu sararri isaanii illee bara kana fooyya'eera. Kan bara darbeera hamma tokko Jurgen Klopp bara darbee fooyya'insa turanii gidduutti rakkataa isaan turanii. Arne Slot gareedhuma kana kan inni qindeesse jijjiirradhaan taphattoonni haaraa fidatan tarii Federico Chiesa dhaan alatti taphattoonni fidatan haaroftiin jiranii. Taphattoonni filannoo jalqabaa isaanii kama Jurgen Klopp bara darbeetti fayyadamaa turanidha. Gareen kun inumaayyuu Arsenal fi Manchester City waliin inuma isaan caalaa qindoomina taphattoota qabu muuxannoo taphattoota qabaniin kan ilaaltoo ta'e garee waancaadhaaf morkatu ta'uu isaa bara kana kan irratti mirkaneessedha Arne Slot. Egaa Liverpool kaleessa goolii Mohamed Salah peenaalitiidhaan daqiiqaa gara xumuraa irrattiin galcheen daqiiqaa 61ffaatti galcheen sadarkaa tokkoffaatti dhufee jira. Kaleessa Brighton goolii 1-1 West Ham United waliin kan inni xumure. Everton 2-1 Crystal Palace Nottingham Forest Fulhamiin dirree ofirrattiin 1-0dhaan mo'atameetii kan jiru. Har'a taphoota lamaadha kan taphataman. Ipswich Town sa'aatii 10 irratti Aston Villa waliin Manchester United sa'a 12:30 Tottenham Old Traffordtti inni keessummeessaa Manchester United Victor Lindelof Luke Shaw Terli Malaysia akkasumallee Leenii Yooroo sababa miidhamaatiin dhabeetii kan jiru. Tottenham ammoo Son Heung-min ni taphatamoo hin taphatu kan jedhu hanga ammaatti hin beekamne. Kilaboon lamaan murtiin isaan taasisan cimuu danda'a jedhameeti kan eegamaatti jiru. Walitti dhiyeenya jiru ga'umsi isaanii jechuun ni danda'ama. Taphoonni isaan qabxii irraa argatan taphoota 5 darbanirraa qabxii 7 2 mo'amanii tokko qixa ba'aniiru. Kilaboonni kunneen lamaanii tarii Ange Postecoglou as dhiyeenya taphoota 3 darbaniin Premier League England Manchester United waliin taphateen hin mo'atamne. As dhiyeenya jechuudha. Sana dura Manchester United taphoota 24 dirree isaa irratti waamee Tottenham injifachuudhaan riikordii olaanaa kan irratti qabu. Tottenham irratti as dhiyeenya garuu Erik ten Hag gareen isaanii kun goolii galchuu irratti hanqina akka qabu kan irratti mirkanaa'edha. Tapha har'aa kanaan gamanuma Ange Postecoglou tarii Son Heung-min kan deebi'uuf yoo ta'e gama Manchester United illee akkasuma Rasmus Hojlund illee gama tapha har'aa kanaan ni deebi'a jedhameera. Kana alatti Mason Mount illee akka taphatudha kan eegamu. Tarii Erik ten Hag qeeqa isaan gara taphattoota mul'isan tapha torbee darbee kan ilaallu yoo ta'e Marcus Rashford teessoo jijjiirra teessanii kan isaan taasisan taphataan kun taphoota sana duraa irratti goolii walitti aansee galcheeti kan inni ture. Tariiti leenjisaan kun waliigalteen inni taphattoota waliin qabu hariiroon inni taphattoota waliin qabu Manchester United keessatti gaarii akka hin taane ifatti kan mul'iseera. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Rashford yeroo garagaraatti walitti bubbu'aadha kan isaan turanii. Har'a Tottenham irraa akkamiin dandamatu tooftaa malaa kan fayyadamu kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Torbee darbe immoo Crystal Palace goolii malee qixa ba'e. Kilabni kun ga'umsi isaa amansiisaa miti jechuun ni danda'ama. Manchester United akkaataa garee qabuutiin kan ilaaltu yoo ta'e silaa kanaa oltu isaaf mala jechuudha qabdi. Gaara Tottenham waliin erga taphateen booda Aston Villa waliin kan isa eeggatu. Taphoonni kunneen keessumattuu hanga bara haaraattiin qabxiin Manchester United galmeessisu turmaata Erik ten Hag irrattiin dhiibbaa mataasaa fiduu akka danda'u kan eegamaatii jiru. La Liga Spainiin kaleessa Osasunaan 4-2 Barcelona dhaan mo'atamuudhaan
Osaasunaan 4-2 Baarseloonaa mo'uudhaan imalli Baarseloonaa bara kana taphoota 6 ture jalaa dhaabbateet kan jiru. Ante Boodimir gooliiwwan 2, Brian Zaragozaan akkasumallee Abel Brentons gooliiwwan 1 galchanii jiru. Pau Victor akkasumallee Lamine Yamal Baarseloonaadhaaf gooliiwwan 2 galchaniit kan jiranu. Baarseloonaan taphoota jalqabaa 7 mo'uudhaan rikoordii isuma kilabichaa qooddachuudhaaf imalli taasisaa ture jalaa fashalaa'eetii kan jiru. Real Madrid har'a Atletico Madrid moonaan qabxii tokkoon kan caalu ni ta'a. Hetaafeen 2-0dhaan Alaves Rayo Vallecanoon Leganes waliin goolii tokko qixa. Real Sociedad ammoo 3-0dhaan Valencia injifataniit kan jiranu. Har'a La Liga Spainiin Celta Vigoon Girona Athletic Club Sevilla waliin, Real Betis Espanyol Atletico Madrid Derby Madridiin Real Madrid waliin galgala sa'aatii 4 eegaluudhaan kan taphatu ni ta'a. Serie A'tiin Genoaan kaleessa Juventus in keessummeessuudhaan 3-0dhaan Juventus injifateet kan jiru. Juventusiif Dusan Vlahovic gooliiwwan 2 yoo galchu, Francisco Conceição goolii tokko dabaleetii kan jiru. Juventus sadarkaa tokkoffaattiin dhufeet kan jiru. Taphoota 6 bara kana taphate irrattiin gooliin tokko illee osoo irrattiin hin galin kan inni xumuree liigota Awurooppaa gurguddoo 5 keessaas sadarkaa jalqabaa irrattiin kilaba gooliin irrattiin hin galle ta'uudhaan taa'eet kan jiru. Juventus taphoota 6 darban irraa qabxii 12 walitti qabachuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Torinoon taphni tokko osoo saafu qabxii 11 sadarkaa lammaffaa irra kan jiru. Udinizeen Inter Milaanii 3-2 kan mo'ame. Inter Milaaniif Lautaro Martinez gooliiwwan 2 galchee jira. Franteesiin goolii tokkodha kan galchee. Kabaaseellee fi Lukaan Udinizeedhaaf gooliiwwan 1 galchanii jiru. Bolonyaan Atalantaa waliin goolii tokko qixaan kan isaan xumuranii. Har'a Serie A'tiin sadarkaa lammaffaarra kan jiru. Torino Lazioon keessummeessaa, Comoon Hellas Verona Roomaan Venezia Empoliin Fiorentina Napoliin ammoo Monza waliin kan morkatanu ni ta'a. Bundesliigaa Jarmanii halaallu kaleessa taphni Bayern Munichiif Bayer Leverkusen qixaan xumurameet kan jiru. Bayern Munich kaleessa dirree isaa irratti shaampiyoonii dorgommichaa Bayer Leverkusen simatee goolii tokko qixa ba'eera. Keessumattuu Alexander Pavlovich gooliin inni hawwattuun isaarraa penaltii ala galchee daqiiqaa 39 irratti dursaadha kan inni ture. Sana alatti booda Andrik goolii daqiiqaa galcheen dursaa ture, Leverkusen dursaa ture ittiin qixxaate. Sana booda gareen Vincent Kompanyidha dhiibbaa uumee taphatus tapha kanarraa otoo injifatiin ba'eera. Harry Kane tarii kaleessaa kana miidhameera. Dargaggoota lamaan leenjistoota miira garaagaraa qaban ture kaleessa Bayern Munich fi Bayer Leverkusen waliin morkatanii. Kanas ta'e Bayern Munich kaleessa dirree isaati irratti qabxii qooddateera. Tariiti kilaboonni kunneen lamaan kan bara darbee caalaa bara kana waliin morkachuu akka danda'an kan namatti akeekudha. Leenjisaan Bayern Munich Kompaniin tapha Aston Villa waliin Champions League kilaboota Awurooppaatiin roobii dhufuuf taphataniif ni gaarii kan jedhame gaafatameeti kan ture. Lakkiyaan doktora miti waan jiru walumaan hordofnee itti kan deemnu ni ta'a. Haa ta'u malee miidhamni Harry Kane kun ulfaataa akka hin taane abdadha yaada jiru. Kenneeti kan jiru. Borussia Mönchengladbach 1-0dhaan Union Berlin injifateeti kan jiru. Saint Paul kilaba bara kana gara Bundesliigaa Jarmaniitiin ol guddateedha. 3-0dhaan Freiburg kan inni injifate. Edeneem 2-0dhaan Mainz dirree ofiitiin alatti deemuun mo'ateeti kan jiru. RB Leipzig 4-0dhaan Wolfsburg kan inni injifate. Wolfsburg ammoo Stuttgart waliin 2-2 xumureeti kan jiru. Tapha kaleessaa irratti Bayern Munich fi Bayer Leverkusen waggoottan lamaan darbanittiin kilaboota shaampiyoonii Bundesliigaa ta'anidha. Goolii tokko qixaan xumuraniiti kan jiranu.